Nagaadhaa faraarri waaqayyoo iddoo isin jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u maatii waaqayyoo. Inni nu gargaare waaqayyoo bara baraan ulfaatu gargaarsa waaqayyootiin har'a geenyeerra guyyaa har'aa kan ammoo kan inni isinitti gara keessan dhufee fi waaqayyo hojii gurguddaa lafa kanarratti hojjetaa jira. Akkuma isin beektan hidhaan namootaa hiikamaa jira. Namoonni dhukkuba garaa garaarraa, kaanseriirraa, HIV irraa, dhukkuba hidhaa seexanaa jalaa baay'een isaanii ba'aa akka jiran miidiyaa keenyaan hordofaa jirtu, YouTube keenyaanii. Egaa waaqayyoo inni utuu gatiin hin gaafatin tola saba kana fayyisu maqaan isaa ulfaatu. Kun gargaarsa waaqayyootiif ayyaana waaqayyootiin malee hin danda'amu. Inni ogeessa jalaa dhokatee fuula waaqa duratti mul'ataadha. Inni warra beeku jedhaman, warra jajjaboodha jedhaman baay'ee jalaa dhokatee fuula waaqayyootiin immoo ija waaqayyootiin argame, humna waaqayyootiin immoo namoota irraa hidhaan hiikamaa jira akkuma isin argitan. Egaa haa ta'u maleessa hojii waaqayyoo yeroo hojjetamu namni nama barbaachisa. Horiin yookaan qarshiin nama barbaachisa. Kanaaf nu wajjiniin hojii waaqayyoo hojjechuudhaaf paartinerii miidiyaa keenyaa taatanii wangeela kana lallabaa waaqayyo carraa naa kenneera kan jettan yoo jiraattan fedha keessaniin keessa keessan dhaggeeffattanii ayyaana waaqayyoo isinii kenneeni akkasiin nu bukkee dhaabattan kennuuni nama bira dhaabbachuun kennaadha. Ayyaanaan malee hin danda'amu. Namni waan horii qabaateef nama bira hin dhaabbatu. Namni waan qarshii qabaateef hojii waaqayyoon hojjetu. Waaqayyoo namooti baay'een ituu jiranii nuuf carraa nuu kenne, siif carraa sii kenne akka hojii isaa hojjettu godhe. Horiin kee wangeela akka lallabuuf fayyaa sii kenne, carraa sii kenne waan ta'eef namoonni isin wajjin hojii waaqayyoon hojjedhaa, isin bira dhaabadhaa jettan carraa kanaan isin affeeruun barbaada. Balballi keenya banaadha. Yeroo waaqayyo hojjetutti yoo teenye nuuf kasaaraadha. Yoo yeroo waaqayyo hojjetutti hojjenne immoo dhimma keenyatti darbee kan hojjetu waaqayyoodha. Kanaaf waaqayyoof gaafa hojjennu jireenya bara baraatiif gonfoo keenyaaf akka ta'e beekama. Wanti lafa kanarratti fudhannee ol hin baane lafa kanarratti ittiin hojjechuu qabna jechuudha. Horii namni fudhatee hin du'u, horii namni fudhatee gara biraan naqu, horiin ittiin jiraachuuf ittiin hojii waaqayyoo hojjechuudhaaf. Waaqayyo gaafa horii namatti kennu, gaafa qarshii namatti kennu, isa tokkoffaa namichaaf ayyamee ittiin jiraadhu jedhee namaaf kenna. Isa lammaffaa hojii waaqayyo akka ittiin hojjennuuf. Kanaaf ofii keenya qofaa ittiin jiraachuuf utuu hin taane hojii waaqayyoo kana akka ittiin hojjennuuf waaqayyo ayyamee lafa kanarra nu kaa'e jechuudha. Dureessonni baay'een jiraachuu danda'u. Maybe carraa kanatti yoo fayyadamte eebba bara baraa keessaa eebba lafarraaf eebba waaqarraa arganna jechuudha. Kanaaf gara kanatti isin jajjabeessa gara hojii waaqayyoo hojjechuutti. Kallattii garaa garaan biyya keessas kan jirtan, biyya alaas kan jirtan waaqayyo isin wajjin hojjetaa jira. Hidhaan namootaa hiikamaa jira. Du'aan ka'aa jira. Naafti diriiraa jira. Jaamaan banamaa jira. Ani immoo kanaan isin bira dhaabadha kan jettan bilbila nuyi iskiriinii kanarra keenyuuni nu quunnamtanii nu wajjin hojii waaqayyoo hojjechuu dandeessu. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Kana gootanii immoo mana keessan irratti milikkita eebbaa malee milikkitii iyyummaa hin hojjetu. Kana gootanii dhibeen mana keessan irratti hin hojjetu. Yeroo hundumaa manni keessan nagaa ta'a. Hojii waaqayyoo hojjechuudhaan hin buufattu malee hin kassartan. Kanaaf isin hin jajjabeessa hojii waaqayyoo maatii miidiyaa keenyaa kana ta'aatiin wajjin hojjedhaan affeerraa kooti. Waaqayyoo bara keessan haa eebbisu. Iddoo jirtanitti harka waaqayyoo isin haa eegu. Harka waaqayyoo isin haa eebbisu. Yeroo biyyi kisaaraa keessa galu, yeroo warri kaan boo'ichaaf ta'an kan keessan gammachuu haa ta'u. Yeroo inni kaan kufaatii banne gaafa jedhu kan keessan hin jiraannaa isiniif haa ta'u. Eebbifamtaniittu maqaa Yesuusiin.